wali godhuu wal jajjabeessuun hojii irraa fayyaada jedhanii wal galatoonfachuun tabaruu kan namni dalaguuf nama kakaafti jechuun fayyaada hiyyoon jira namni laaffata kanaaf jabaadnee wal jajjabeessuu nama eega du'ee faarsuu qofa osoo hin taane osoo jirullee nama wal jabeessuu qabna hamilee walii godhuu qabna wal kakaasuu qabna jechuu barbaadeeti sheekota keenya Sheekh Abdallaan hangafee warra akka Shaadam Tuulaa isaanii fi warra isaan fakkaatu haa addunyaa irraa deeman hunda rabbi jannataa kennuuf bismillaahi rabbi jannataa kennuuf mullee faatimaa teenya rabbi nu haa bareechu bismillaahi faatimaa teenya rabbi nu haa bareechu warra akka isaanii dalagaa babbareedduu addunyaa irra dhiifatee deemu rabbi nu haa taasisu waan gaggaarii warra hojjetee deemu rabbi nu haa taasisu akkasigaa nuti ilmaan abaluutiin dilas faayidaan qabdu garaabaarra taa'uu dhiifnee nama qamaatii ta'uu dhiifnee nama qaraatii ta'uu qabna qamaatii fi qaraatii walii faallaadha namni qaraatiin nama ta'a warri qamaatii keessatti hafe hundi dhamaatiif saaxilame qamaatii jalatti hafnee kan dhamaane qaraatii irratti hafnee akka qarabnu qaraatii jalatti marxifannee akka qarabnu akka qaroomnuun jabeessee dhaloota as jiran kana dhaammachuu barbaada nuti akka ummata bahaatti ummata jajjabaa turre ummata taarikaa turre qabsoo kaleeysa saba kana ifa baasuudhaaf godhamaa turte nu jalqaba eegale rasaasa dura diinarra dhawame elemoo qilxuu Hassan Ibraahimiitu dura dhukaase alaabaa irraan tana namni gariin kophaan bee deemuun tana harargeetu tolche sheemawatu marqaadii jechuu kiyya wantoota qubee irratti hin barreeffachaa jirru tana sheeka keenya sheemaan marrashaa faa tolche rabbiin rahmata isaaniif haa godhu wanti hedduun irraan tana biiduun itti fayyadamu jirtu nu biraa kaate arrammoo isaanumaan dhaadachuu malee waa hojjechuu dadhabne yoo waa barachuu baanne abadan waa hojjechuu hin dandeenye akka nullee namni boru nu booda dhufu nuun dhaadatu qamaatii dhiifnee gara qaraatii haa deemnu qaraatii irratti haa jabaannu jechuun dhaammachuu barbaada kana caalaa isin irran turu Mulman jarraba gada qabsoon lakkiifnu hifanne haqaan falmannaa ni moona haqaan falmannaa ni moona haqaan falmannaa ni moona yoomuun sodaan wanti jabduudha ammallee hin jiille wama kaasuuf reeti beekamu ammaa tanaa hin baana hagaafa kaan akkasin mataa keessa turan hin duuneensi ammaas hau jirti lammiin toojeena durattu aduudhaan jilbeeffattu guutuuwwan kaalee isa buutan arra seenaa na yaadattu eeboon taankiidatti duudhan mililikiin firraa falman dhaloonni arra ol ka'e kaayoo isaanii ga'uuf galmaan aanolittis firraa falman armaa farkaa harraa jiran warri akkas godhes dhume arramee isa waa jiran duuti namayyurraa namtu siree irrattis jalaan bahan osooni waan bahan taate mililik faan jalaa bahan isaanis waa jalaan bahane dukkana laadii gabbu'an Mulman jarraba gada qabsoon lakkiifnu hifanne haqaan falmannaa ni moona wayyaanee malee ammas takkaa jira bara ta yeroo ammaa tana ummata keenya wallaggarraa buqaasu jirtu jira yoomuun sodaannu namtanya wayyaanes kalee utuma isiin lubbuun jirtuun sodaannu enne akkamitti ikkana ja'ama jechi ikkanaanumaa hunjaamu yeroo jaan keeysatti rabbiin akkasumatti isii gaara fakkaatu san cabsee nu barsiiseemi qeeroon qarree jajjabeetu yaa jajjabduu akka feerroo leenca gooticha aggaaru abbiyyi ol baftee booroo shanyii jaldee isaa harkarroo wayyaanii nyaachifte haaroo wallahi galanni keeysan guddaadha yaa lammiitu kan baadihaa haa falmannu tokkummaan kaan yoos garaan nu qabbanaawaan cuma asmatti ta'e maal jettan akka feenu nu tahii fannoodhas mataa dhahin akkuma ammaan duraa waan barbaannuun akka feenu nu tahii fannoodhas akka feenu nu tahii akkuma ammaan duraa waan barbaannu nu yaa jabaa madaa farraa yaatii taata yaararraa yaa jabaa madaa farraa yaatii taata yaararraa daddafii nu dirmadhu gabrumaa kaasinurraa akkas jenne waan kaleeti beeku
yaa rabbi sumaan nu godhe orma baqatee jiraatu yaa rabbi sumaan nu godhe orma baqatee jiraatu nuuf ga'ee nurraa guutime haalli keenyallee nuuf ga'ee nurraa guutime haalli keenyallee dirmadduu nurraa guutime duris baqachaa rakkachaa dhokachaa tumaan as ga'e osoon gammadeen hokkoblin rifeensi adiin nabbeen yaa rabbi oomiin fayyame waan gaarii harkee dhagee dirmadduu nurraa guutime nutis gadaan keenya gee dirmadduu nurraa guutime nutis dirmadduu nurraa guutime nuuf ga'ee nurraa guutime nutis gadaan keenya guyyoo biyyaatii ni qabna biyya caaltu biyya hundaa ol burqisiiftuu ol budaa burqaansii laggeen gurguddaa awaashin gibee dhaqabdaa daddeessaa waabee gurguddaa bishaan haraatis ni qabdaa tanteetun kannaan tan addaa nu dhiiftee obaafte gandaa nu dheebuun godaan ni gaddaa yaa rabbi sumaan nu godhe orma baqatee jiraatu yaa rabbi sumaan nu godhe orma rakkatee jiraatu dirmadduu nurraa guutime haalli keenyallee dirmadduu nurraa guutime haalli nuuf ga'ee nurraa guutime haalli keenyallee nuuf ga'ee nurraa guutime haalli keenyallee Allah yaa mootii mootota Allah yaa mootii mootota akkasii rabbiin asiin nu ga'e haa galatoomu ammallee waan xarafaan nageenya biyyaa balleessu nageenya hawaasa keenyaa balleessu rabbi nurraa balleessu bismillaahi ummata keenya bakka rakkatan hunda rabbi bira nu haa dhaabbatu biyya teenyaaf nagee rabbi haa buusu biyya teenya biyya nagee rabbi nu haa godhu biyya diinii duniyaan dagaayidu rabbi nuuf haa godhu biyya quufaa biyya misooma rabbi nu haa godhu nageenyi nu kannaa rabbi badhaasa nageenyi nu kannaa rabbi badhaasa abdiin teenyaas isaan qabnu osoo haasan osoo nu beekanii ta'uu jeeshiisa nutti bobbaasanii lootu jassaasa akka roobaan nutti roobsan rasaasa xiqqaa guddaa nu godhanii basaasa wal amanuu dhiiseen namu hasaasa durin jirreen guutetunis tabaasa lallabaa maal sodaafeen hasaasa yaa kan kaleeysa nabaa seerraasiin nabaa ni lallabaa maal sodaafeen hasaasa yaa kan kaleeysa nabaa seerraasiin yaa kan kaleeysa nabaa seerraasiin yaa kan kaleeysa nabaa seerraasiin خبجا ملني خبجا إخواني هندو فتمنا إسام أبا فرجالا أبا فرجالا أبا فرجالا دنبر شوفنا همالو مانو بوان يا بلينكو همالو مانو دابكو لهاي إنو مانو بواتنا نياكي سيتر ما فيهم بوان نبالو لالنا يا بلينكي Waliin goglaadaa tanaafii sittiyyaa rakkoon xiyyateetti rakkoon tootis biyyaa wal malee waan qabnu kottaa ilma biyyaa madiinaa barannu magaalaa baadiyyaan hundi ilmaan ayyoo xiqqaa fi guddaanii abbaa fedha jaalan galata keessanaa kafaluu rabbiini wal nu agarsiisu nu isin nasriini umriis nu baafannu nun baasin addaanii takkaatuun gammannee nu galchi yaadaanii jarraa meeqa nurraan qorree mimmaanii hundi numaannaa katakkaan fayyini dhibdee teenyaaf dawaa osoo harkadinii rabbiin laalaa tanaan qabriin nu galchini hin jirtu deebiini takkaachi gallaanii yaa rabbi gabrummaa tanaan yaa rabbi gabrummaa tanaan yaa rabbi gabrummaa tanaan nu galchi nashiidaan teenya hedduun tagaafa sanbaate bara dukkanaa bara halkanii guyyaa rasaasni akka roobaa nurraa buusan keessa baate bara sanii wajjiin wal qabatti arri halee miti haleen arraa miti alhamdulillaahi halee isaan madaraka gubbaa dhaabbadhee kana jechuudha miti madaraka duuba dhaabbadhee waa jechuudhaaf hin biyyarraa baafamee ture isiniin anaa wajjiin walitti hariiroon qabne tumamaan immoo liqimsaa rakkachaa bagachaa turtan sagalee keenya dhageeffachuufi
arramo rabbiin haa galatoom waan kana isa dhokannee jechaa turre san dirree irra baanee wal dura dhaabbannee jechuu haala nu mijeessime alhamdulillahi rabbil aalamiin. arra mataa ol qabannee waan feene jennee waan feene dubbannee bakka feene deemnee akka feene deemnee galu jirra. yoo tana rabbii keenya faarfachuu baanne rabbiin waan kana irraa fudhachuu sodaatama kanaaf mee irra deebine alhamdulillahi rabbil aalamiin. alhamdulillahi rabbil aalamiin. rabbiin keenya haa galatoomu. kana caalaa isinirran turu aduu keessa taa'aa jirtan qaamota nageenyaa aduu keessa dhaabbatanii nu eegaa jiran isaanillee osoon hin galatoonfanne asii gabbuun barbaadu. jabeessaa haa jabeessinu gaachanooti biyya teenya poolisii oromiyaadha jibbituu barre nageenya isaanii fi qayroon garreen baate biftuun biyya teenya. maal jettan hin geenye dubbadhu jetti taan dubbadhus taan dhudhufti waa'ee keessan kaafnan yaadadhu nyaataa fi dhugaati yaalamiitoo wal qabadha naaf jiraadha nageetti handhuura oromiyaadha wal garra finfinneerratti handhuura oromiyaadha wal garra finfinneerratti. abshir 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 inshaallah rabbi irra wal nu garsiise fuulduras wal nu garsiisa hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja lammiitiyye ordoon isin harkinin isin jaalachaa ture egaan isin harke jaalalti keeysan daran taate ربي أجل حديث بدي بسوى الله أقرسي سنة سنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. دبنا قصد هذا لا ورب محمدني في لا ورب إبراهيم هذا يعني دبنا شيء موسى سؤالا لنجابران كلو أرومما إسا في الله نجدلون الرامل كوسن دندي سواباش جلون asli oromooti ilmi dagaa kalloo oromoo qulqulluu gurraachamtuus kalloon waa suudaanii miti ilmi ibran kalloo hubaddaa kaamaal waa suudaanii miti ilmi ibran kalloo hubaddaa kaamaalooyi akkasii wallahi sheekha warri shee muusaa jaalatan shirshir godha sheeyni kun sheekha jabaa akka biyyaa qabnu nama waggaa 50 ol majlisa hadiisa quraana aqiidaa barsiisaa asgeedha rabbi mallee umrii isaa nuuf haa dheereessu gaafa abash shee muusaan oromoo miti jetteeni turte oromoo ta'uu isaa isaanis gaafannee qulqulleeffannee xiqqoo gurraacha beeyta shakkineetuma ofirraa gaafanne shee muusaa hasan abdii eenyu jee ilaa oromoo galchee oromoollee ilaa adami galche waan ajaa'ibaati kana gaamma suudaanii kan nu waan taatu nama jabaa beeytan xabiumarra namaaf kanina nama xiqqoo diimatee maniif kanina ka xiqqoo gurraachome suudaaniif kanina waan ajaa'ibaati sheekh maaliif akkanaan beekon وزاده بسطة في العلم والجسم نما ربين جوني بيخنا نون ديمنا في قراچو من نما قبنا بيخ وان كنتو ونما اتو ديما ملا نيكا بني akasi shayni khenya oromo qulqullu dechuuf faarsine male waan biraati miti suudaan ni umbe ko shayni imama mo kasani tirata ajaib rabbi tibeyta abashtu walaltet metti ber waan gari khijiballe ta walaltet metti chu umar raate ka dechu inje imama kasani tirata mal yet sheekh imamni sunna aye aye gudda khayede
إمامني سنة نبي سري مدور سنة نبي سري أباشر يصير أيه نخيم آية بشو ما يصير آية يصير أما بيت ديمته بشو بيرندبر آية ولله سنيكو أيه يصير كجمني عاداتي أيه كجمني دين سيدان أيه تمالي إمامة ينان آية إمامني سنة نبي صلى الله عليه وسلم أيه gurraachomina qalama gurraachataanaan أيه uuma rabbiiti Afrikaan silattu diimaan qabu gurraacha malee qalama rabbiin noohan itti dhaadachuu qabnaa kana bakka sadii أيه wanni gama fitti ol qabaa ugas wanni gama haamgore أيه gurraacha nama 130 yoo isin dhageeffachuu jira fitti ol qabaa maayikii wanni gama haamgore diiga gurraachaanji أيه asli ilmaan oo namaa sudaan itti suuraa asli ilmaan namaa ilmaanuma nuuhi ilmaan nuuhi sadii haami saami yaabis wanni araba jaan saami wanni yahudaa fi maarree kana jaan yaabisi wanni afrikaan gurraattii tun hundi akka jemman shaabaa abahu famaa zalanni oo famaa zulimati ilmi abbaa bakkaannaan haadha baase ilmi abbaa bakkaannaan haadha baase qaamaa gurraacha jechuudha walidaa suniifuu nuti asliin teenya oromoodha amantiin teenya islaama biti teenya dhibbarra harki 85 muslimiin muuminiin وما سواهم 12 كافرين منافقين سنيين الله أكبر سنية وجد لنا وهو سنية وهو موضع مشركة وسنيات هذا وان في العالم بردي نوبلوم ما كم نوبلوم ما نلوثا نوبلوم ما كم نوبلوم ما بيا كم نتمو أمانتي أن نقدمني بيانيس تبكم لالوتانيس تبكم أمانتي نوبلوم ما نلوثا ولذا سنيبو نوبلوم ما نلوثا ديني ديني أنا مواتر أما السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام बेलोई ने भाई हरा लाका ना आता हो बेलोई ना खाए Ako ano may ramat amas ba kawal ni suni sila isa gagawa yan dia kasi ako ba kano sila sila na pandol Tanyaanji Tanyaanji kan mo na Tanyaanji